Inni Oromoo sirna abbaa irree mormuun qabsoo uummata Oromoo eegalchiisanii fi aarsaa olaanaa kaffalaa turan hedduu ta'anis garuu kanneen seenaan isaanii ifatti ba'ee gootummaan isaanii hin himamneef hedduudha. Gootota qabsoo Oromoo bu'uuressuuti haga Jeneraal Taaddasaa Birruu waliin ajjeefamuutti kanneen dhalootaaf aarsaa kaffalanii darban keessaa tokko Koloneel Haayiluu Raggaasaa Hundeeti. Koloneel Haayiluun bara sirna bulchiinsaa Haayile Sillaasee fi Dargiillee qondaala waraanaa mootummaa turan. Ta'ullee sirni Dargii namoota biroo jaha waliin du'a itti murteessuun ajjeese. Koloneel Haayiluu Raggaasaa aangoo mootummaa dhiisee akkamiin gara qabsoo Oromootti akka dabalamee fi boodarra akkamiin sirna Dargiitiin akka ajjeefame BBC'n obboleessaa Quxisuu ka biyya Ameerikaa kutaa Daalaas jiraatan irraa iyyaafateera. Darajjee Gonfaatu dubbise. Kan dhalate kutaa biyya Shawaa Awurajjaa Mannaagashaa kan jedhamu keessatti bara 1930tti kan dhalateedha. Ooluma eegaa isaan godhaasee erga guddatee booda barumsaa geenyan warri qalbiidhuma isaa ilaalanii mucaan kun yoo barate fuulduratti bakka gaarii gahuu hin danda'a kan jedhaniin yeroo san manni barumsaa hin jiru, barsiisa homtuu naannoo san hin jiru. Kaakayyuun Baasha Gorba Areebaan jedhan kun duula Xaaliyaana duulee achitti waa baay'ee argee waan dhufeef waa'ee barumsaa kan achitti baree waan mucaa kana odoo barate kan jedhurra kan gara Goojjam kana deemee dabtara abbaa darsisaa kan jedhan tokko fidee manuma kaa'ee akka baratu godhe. Sammooda achumatti erga fidalatee warrate gara Dabrallee kan jedhan Salaale keessatti kan argamu gadaamin tokko hin jira achi dhaqee qiddaasee qinee barate. Sammooda wanni barumsaa naannoo isaa waan jira deemuu hin dandeenye. Naannoo san keessatti charii adda addaa keessa deemee too hojiidhuma aadaa hojjechaati akka diyaaqonii kanaan tajaajilaa roloo jiru dhokatee biyya ba'ee gara Finfinnee deemee achitti barumsa calqabee booda Tafarii Mokonnoon kana seenee baratee too haaskuul isaa akka xumuru waan godhame. Ijoollummaa isaatti gaa nama akkamii ture otoo gara waraanatti hin seenin dura yeroo baratu kana? Baay'ee nama barumsaa fi beekumsa annanii akka baratu nama tattaafatudha. Garuu gara waraanaatti goruu kanaati faamiliin inni keessatti guddate akaakayyuu isaa turan jedhu kun waa'ee waraanaati. Yeroo baay'ee kan odeessu waraana duula maacoo kana karaa Goojjam kanas balaa zallaqaa fa'aa wajjin hin deemee waraanee beeksisa isaa sanirra dhagayeessanii akkaataa kana odoo hin deemee biyya daangaa biyya kiyyaa eegee kan jedhu amanee akka itti seenedha malee dirqamaan hin seennu. Egaa akka Finfinneetti barnoota barachaa ture natti himtanii barnoota sana xumuree sanaan booda akkam ta'e? Ganna Xoor Timirti Beekan jedhanii nan ooltaa kanatti kaadeetii 19 jedhama kaadeetii isaanii. Koorsi sun baay'ee beekamoodha keessattuu iyyuu sochii mootummaa Haayile Sillaasee kana mormuu fi boodas akkuma sinjee bara 1950tti seenanii waggaa lamaniif kan baratanii booda garuu gara Harar kana ergeemanii deemanii waggaa lamaa fi 1950tti seenaniiti 1952tti eebbifame. Vaayis leetanaanti kan jedhan kanaan ittaanaa matwalaqaadhaan kanaan waggaa san kan eebbifaman. San booda waraana kutaa sadaffaa Soosenyaa Kifla Xooran jedhan kun hin jira. Harari firoonti isaanii achitti kan ramadamee too deeme amma Moqaadishootti deemanii kaampii isaa rukutee komaandoo ijaaree komaandoo san geggeesse matwalaqaa irraa kaasanii waggasuma isteeppiin lama utaallamee shaalaqaan akka kennamuuf kan jedhan murtaa'ee waraana lammata dhaqee too waraanne Sumaal irratti saniin kan kennanee fi itti gaafatama hojjechaatii ture. San booda immoo waraanni lammataafis immoo kaanan waraanni amma kan duraa kan cimaa ta'uu baananis immoo deebisanii booda jeequmsa adda addaa kana kakaasaa turan kan jedhaniin gara Godiyaan jedhan naannoo sanittis dhumarratti achittis immoo Ramadan deebisanii tokko. Yeruma Haayile Sillaaseen jiru Taaddasaa Birruu fa'aa wajjin wal arganii gara qabsoo uummata Oromootti deebi'uun isaa. Akkatti wal argame Maccaa fi Tuulama kan jedhan kun otoo isaan Harar jiranuu dhaabbachuu waan jedhaniif information qabu. Militariidhaa fi warra siviilii kana keessa biraanchii isaa damee Maccaa fi Tuulamaa kana achitti Harar keessatti inni fi Jeneraal Abbabaa Gammadaa jedhan tokko hin jiru. Isa wajjin ijaaraa turanii Jeneraalchi booda garuu haala laaletti xinnoo gaana tuqsiisaa Haayile Sillaasee wajjin walitti na buusa jedhee inni keessaa ba'ee Haayiluun itti gaafatamummaa fudhatee naannoo isaatti socho'aa turanii waldaa kana dhaabanii militarii keessa siviilii keessa nagaalee keessa naannoo san jira wajjiniini. Wayita Dargiin gara aangootti dhufu namoota bara Haayile Sillaasee qondaaltota mootummaa ta'anii uummata miidhan akka itti gaafatamuu danda'aniif mana murtii addaa waraanaa hundeessuun Koloneel Haayiluun ammoo akka hoogganuuf filatame. Otuma achi jiraatu dhoksaan ammoo bakka beektonni Oromoo itti wal ga'anii mari'atanitti hirmaataa ture. Sirni Dargiis maqaadhumaaf mana murtii kana hundeesse malee murtee mana murtichaa malee namoota ajjeesuu fi hidhuun kan baratame ture. Guyyaa tokko hojjettoota mootummaaf qondaaltota waraanaa bara Haayile Sillaasee ka turan namoota 64tu mana murtii addaa kanatti dhiyeessin jumlaarra 5. Kun Koloneel Haayiluun sirna Dargii irraa akka garaa kutatuu fi waliin hojjechuu dhaabuuf isa dirqisiise. Innis sirna kana jijjiiruuf bosona galuun dirqama ta'a jedhee warra amanan
kennan keessaa tokko ture. Qabsaa'ota biroo akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fi kanneen biroo akkasumas loltootaaf qondaaltota waraanaa biroo waliin qabsoo hidhannoof bara 1967tti bosona galan. Sirna dargii ka hoogganaa ture Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam, Jeneraal Taaddasaa fi Koloneel Haayiluun hagam uummata keessatti fudhatamummaa akka qaban waan beekuuf utuu isaan humna hin cimsatin shororkeessitoota jedhee gaazexaa irratti labsuun duulatti bane. Koloneel Haayiluun humna waraanaa komaandoo dhoksaan ijaaree qopheesses iccitiinsaa waan irra ga'amee diigameef deeggarsa waraanaa guddaa argachuu hin dandeenye ture. Waraana kallattii afuriin marsee itti dhufe keessaa miliquu waan hin dandeenyeef naannawa daangaa Gindabaratitti Jeneraal Taaddasaaf Koloneel Haayiluun qabamanii gara Finfinneetti geeffaman. Sirni dargiis Jeneraal Taaddasaaf Koloneel Haayiluu dabalate namoota sirna sana morman biroo ja'a waliin ajjeese. Muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuu kora waliigalaa UN Niiwuorkitti gaggeeffamaa jiru irratti argamuun dhimma muddama baha giddu galeessaa irratti dubbatan. Waraana Gaazaatti gaggeeffamu cinaatti yeroo ammaa Hizbollaa wajjin muddama hamaa keessa kan jirtu Israa'el biyyi isaanii adda waraana torba irratti lolaa akka jirtu dubbatan Netanyahuun waraana Hamaas wajjinis ta'ee ka Hizbollaatiif Iraanitti quba qabuun harki waraanaa Israa'el dheeraadha jechuun Iraan akeekkachiisaniiru. I didn't intend to come here this year. My country is at war, but after I heard the lies and slanders leveled at my country bara kana walga'ii kanarratti hirmaachuu yaadan qabun ture. Biyyi koo waraanarra jirti. Garuu ergan maqaballeessii fi sobaa galma kana keessaa biyya koo irratti dhoobamu dhaga'e booda uummata kootiif dubbachuuf dhugaaf dubbachuufan murteessee dhufe. Dhugaan jirus kunooti. Israa'el nagaa barbaaddi. Israa'el nagaa buustee beekti. Itti fuftees nagaa ni buusti. Garuu immoo diinota gara jabeeyyii akka bannu barbaadantu nu mudate. Israa'el adda waraanaa 6 fi isaa ol kan Iraaniin qindeeffamurraa waraanaa itti baname ofirraa ittisuutu ishee mudate. Onkololeessa 8 bara 2023 Hezbollaan Libaanos irraa nu haleeluu jalqabe. Torbee 2 booda Huutiin Iraaniin deeggaramu Yemen irraa diroonii fi misaa'ila Israa'elitti dhukaase. Milishoonni Shi'aa Iraan, Sooriyaa fi Iraaq irraa baruma kana si'a hedduu Israa'el irratti haleellaa gaggeessan. Abbaa irree Teheraan jiruuf ergaan qaba. Yoo nu haleeltan isin haleella. Iraan keessa bakki harki Israa'el dheeran sun hin qaqqabne hin jiru. Benjaamin Netanyahuu galma walgahii UN'tti akka haasaa taasisaniif yeroo waamaman bakka buutonni biyyoota hedduu galmicha dhiisanii bahan. Haleellaa Israa'el Gaazaatti gaggeessuun lammiileen nagaan hedduu ajjeefamuurraa akka ka'e manni murtii yakkaa idil-addunyaa Netanyahuu irratti ajajni hidhaa akka bahu jedhee ture. Netanyahuun dubbii isaanii har'aan Hamaas namoota butaman yoo gadhiise waraanni har'a akka dhaabbatu dubbatan. This war can come to an end now. All that has to happen is for Hamas to surrender, lay down its arms. Waraanni kun amma xumuramuu danda'a. Wanti ta'uu qabu Hamaas meeshaa lafa kaa'ee harka kennatee namoota butaman hunda gadi lakkisuu qaba. Kanan godhu yoo ta'e hanga mo'icha argannutti ni lolla. Mo'icha guutuu. Kan kana bakka bu'u kan biraa hin jiru. Torbee darbee kaasee Israa'el bifa haaraan Hizbollaa irratti haleellaa qilleensarraa bantee jirti. Qondaaltota olaanoo Hizbollaas ajjeesteetti. Lammiileen biyyattii hedduu yoo du'an kuma hedduu kata'an ammoo qe'eerraa buqaaniiru. Waraanni Israa'eliif Hizbollaa gidduutti gaggeeffamaa jiru guyyaa 21f akka dhaabbatuuf US dabalatee biyyoonni 12 wiixinee waraana dhaabuu dhiyeessanis Netanyahuun garuu waa'ee waraana dhaabuu homaa hin dubban. Loluu malee filannoo biraa hin qabnu jedhan. Israel must also defeat Hezbollah in Lebanon. In the last year, completely unprovoked. A day after Hamas massacre, Israa'el Hizbollaa Libaanos keessa jirus mo'achuu qabdi. Bara darbee erga Hamaas gaafa onkololeessa 7 ajjechaa jumlaa raawwate guyyaa tokko booda osoo namni itti hin bu'in Hizbollaan Israa'el irratti lola banee namoota 60,000 ol kaaba Israa'elii qeesaan irraa akka buqqaan godhe. Israa'el waggaa tokko kan ta'uuf obsaa turte. Har'as dhufuun koo kudhi ga'uu qaba jechuufi. Lammiileen keenya hanga nagaan qeesaanitti deebi'uu danda'anitti boqonnaa hin qabnu. Torbee kana uummata Libaanosiin kiyyoo du'aa Hizbollaan keessa isin buuse keessaa baqadhaa. Nasrallaan Libaanos waraana mancaatitti akka harkisu hin eeyyaminaaf nuti isin waliin wal waraanaa hin jirru jedheen hin ture. Hizbollaan didee daandii waraanaa erga filatee Israa'el filannoo hin qabdu. Israa'el yaaddoo kana bakkaa kaastee lammiilee qeesaan irraa buqqaan qeetti deebisuuf mirga guutuu qabdi. Kan gochaa jirrus kanuma. Hanga kaayyoon keenya hundi galma ga'utti dandeettii Hizbollaa mancaasuu ittuma fufna. Uummata Israa'elii fi loltoota Israa'eliif ergaan koo jabaadhaa goota ta'aa kan hammaateera. Humni waraanaa Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti humna addaa RSF irratti waraana banuu ibseera. Erga humni waraanaa Sudaan eebila 2023 gadhiisee ba'ee magaalaan Kaartuum to'annoo RSF jala turte hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Humni waraana Sudaan yeroo ammaa kallattii garaagaraan magaalaa guddoo biyyattii Kaartuumitti marsuun humna addaa RSF irratti haleellaa banee akka jiru beeksise. Ebla bara 2023 haleellaa humni addaa Jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaaloodhaan durfamu irratti banee dandamachuu dadhabee magaalaa Kaartuum harka hedduu keessaa ba'ee ture. Humni waraana Sudaan humnoota RSF kanneen magaalaa Kaartuumii fi kaaba magaalattiitti kan argamtu Baahirii qubatan irratti lola kan bane kamisa guyyaa kaleessaa barii barraaqan ture. Humnootiin mootummaa fi loltoonni RSF aangurratti wal dhabuun erga waraana
keessa galanii waggaa tokkoof biyyattiin wal waraansa keessatti argamti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN haalli Sudaan keessaa rakkoo namoomaa baay'ee cimaa hordofsiiseera jedhe. Sababii waraana kanaan namoonni 150 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u uummanni biyyattii miliyoona 10 qe'ee dhiisuun baqateera. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti kamisa ganama magaalaa guddittii biyyattii Kaartuum keessatti haleellaan qilleensarraa fi lolli cimaan baname. Humnootiin mootummaa riqichawwan lama laga Naayil irratti argaman qaxxaamuruudhaan gara magaalattiitti seenaniiru. Haleellaan humni waraanaa Sudaan bifa haaraan eegale kun mootummaan iddoowwan kanaan dura humni adda irraa fudhate deebisee to'achuuf kan karoorfatedha. Gaggeessaan humna waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niiwuorkitti gaggeeffamu irratti argamuun haasaa akka taasisan osoo eegamuuti humni isaanii RSF irratti haleellaa kan eegale. Dhaabbatni biyyoota gamtoomanii walitti bu'iinsa qaamolee lamaan gidduu jiru hatattamaan akka dhaabatuu fi namoonni nagaan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif yeroo garaagaraatti gaafateera. Waraanni baay'ee cimaa fi lubbuu namoota hedduu galaafate kan gaggeeffame naannolee namoonni baay'inaan keessa jiraatanitti ture. Humni waraana Sudaanii fi humni addaa osoo namoota nagaa adda hin baafne boombiidhaan haleelaniiru jechuun quba walitti qabaa turan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ibsa guyyaa kamisaa baaseen waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamu namoota nagaa miliyoonaan lakkaa'aman irraan dararama gaheera. Addunyaa keenya irratti buqqaatii saffisaan kan ta'e Sudaan keessattidha jedha. Lammiilee Sudaan gara miliyoona 10 qe'ee isaanii dhiisanii baqatan keessaa walakkaan isaanii daa'imman akka ta'an kan kaasee dhaabbatichi lammiileen miliyoona 2 ta'an ammoo biyyoota ollaatti baqataniiru. Waraana hamaa Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru lammiileen biyyattii lafa qotanii oomishuu waan hin dandeenyeef beela cimaaf saaxilamuun isaanii waan hin oolledha jedhamee sodaatama. Humni addaa RSF keessumaa bulchiinsa Daarfuur keessatti lammiilee Sudaan araba hin taane irratti haleellaa duguggaa sanyii raawwateera jedhamuunis ni komata.